dhaabanii luka hin dhaabanii warri keenya duratti yeroo magmaa kan yookaan tira taane viloogii yeroo jalqabaa yookaan feeristi viloogii viidiyoo kana jalqabaatiif hin hojjechaadha maal hojjechuu fidhamee yoo jaallattan gochuutiin jalqaba bakkeertan itti nagaan isiniif haa ta'u sanbanni dilbanni keessan akkam ture ono bira gaariidha galata waaqa. Egaa guyyaan har'aa sanbatadha. Har'a ganama kee wantan gochuuf ka'e guyyaa kaleessaa ganamarraa kaasee amma galgalaatti mana hin oollee bakka hin oolee isinitti himeetiin ture jechuudha. Oolmaa koo kaleessa achi galgala gaalee hojii hojjechuu fi nan dadhabelleeti baay'eema tokko hin dadhabe hin bolee har'a immoo yoon charchii deemee rakkisaadha kaaga waan mana keessaa ni beektu yeroo qofaa ofiimmoo baay'ee biizii nama godha kan ofii ta'e yeroo itti gammadanii hojjetatan iyyuu haa ta'u malee. Bishaan jigeerootti namni ol qabu hin jirritu jiraachuudha. Baay'ee tokko fiizii nama godha hojiin mana keessa otoo hin beekamiin jechuudha. Achiin booda akkuma argitanii ganama nan ka'ee jechuudha. Ganama ka'ee amma gara shanti beetii deemu achi deebi'uun immoo wanta tokko qorsii hojjechuutiin abbaa warraa inni charchii deema waan ta'eefoo hin deemna jedhee na karaa ture ani immoo waanuman jedhu jedhee amansiisee wayyaallee miicuun qabaa waan miiqatu jirduu kana bishaan badee. Masmararraa na kakkaachiseetu ture akkasumallee rifeensa kaleessa yookaan hin gadda kana miiccachuu qabu sababa bishaan irratti kaleessa immoo sababan biizii ta'ee deemettiin dabarsee jechuudha. Kanaaf har'a dirqama mana ooluun qaba jedhee achi ganama ka'ee as kanatti dhiqadhee deebi'uufi jechuudha. Qorsii waan tokko jedhee abbaa warraa gaggeessee ofiif immoo. Ol deebi'uutan jira. Mee bakka kanaatti ani wanti gaaffii natti tokko jira. Dubartoonni tokko otuma gaa'ela qabaatanii jireenya qabaatanii keessa darbeetuma ijoollee qabanii ganama ka'eenii nani ka'ee nan diba'ee qeensa koo akkasan godhadhee isa booda qorchii koo nyaa'ee nan dhugee achii booda san deemee yeroo jedhani akkamittiin mee wanti kun akkamittiin danda'ama? Tokkoffaa mana ofii yeroo ta'u wanti hundumtuu ani otoo mana harka kootiin hojjedhee natti tola akkasumallee abbaan warraa abbaan manaa ofii akka duratti maatii keenyarraa haadholii abboolii keenyarratti argine irrattis yoo gadde yoo gammade yoo haase yoo kolfe yoo nyaate yoo dhuge abe argate haati manaasaa yeroo ijasaa dura deddeemtudha kan inni jaallatuu fi kabaju jechuudha. Dhiironni caalaatti kan isaan jireenya keessatti dubartii irra barbaadan inni kuni akka haaldureetti iyyuu natti fakkaata. Anillee ji'uma muraasa kana keessatti wantoota tokko kanan argee jira jechuudha. Kaan kun akkami? Isa booda dhidhiqadhee dhufee bakka kana immoo bishaan kaleessa galgala waraabamee ture ammas xiqqoo barbaade bishaan ilaalladhe bishaan kun egaa jidduu kana baay'ee tokko na jiilche akkuma isin argitan lagallee na buuseetu ture har'a immoo deebi'ee dhufee jira jechuudha galata waaqa tuubboo isaatu tarsa'ee kanaaf ammoo uummanni walitti yaa'ee sirreessutti nu jalaa badee nu rakkisee lagatti nu naqee amma kana gara manaatti ol deebi'ee abbaa warraa gara bariitti yeroo dhufu sa'aatii 10 booda faarfannaa yookaan immoo raadiyoo dhaggeeffachuu jaallata. Inni amma rafee jira jechuudha. Ituma inni rafuun biraa sookee achi immoo faarfannaa baneen amala isaan qaban tokko baruun jaluma kus yeroo jedhan jaallatu warri dhiiraa. Aguma yeroo xiqqoo kana keessatti iyyuu kan mana arganii anattis natti tola. Isin garuu maal jettu mee warra abbaa manaa qabdanii akkasittillee normaalee warri singilii taatamii maal jettu? Dubartii yoom abbaa manaa ishee maal jette manuma keessatti irraa bareedaa jechuudha wanti hundumtuu malee. Nyaadhee qadhee biran darbii gadan darbii sangorii achangorii abbaan manaan jiru eekamu loloo waan jedhu itti tola akkamii waan isaa. Achiin booda kunoo faarfannaa tammaanyii tamaskeen moo maal jedha faarfannaan kun baay'ee namatti tola namichi kuni amaariffaatiin afaan oromootiin faarfataa isa booda bilatoota irraa konneektii itti godhee itti baanee amma kallattii himaan imala gara kushiinaa lees ga'u. Kushiinaan akkasitti jira yoo kaleessas manaan oollee. Amma bakka kanatti qursii xiqqoo hojjechuu fi waan akka firfirii wayii fakkaata qaaraa shunkurtii timaatimii qopheeffadhe distiin bakka kana jirti leesga qullubbii kukkunnaa. Amma kana qullubbii kukkutee maal godhee guwantii fayyadamtamoon jenneroodhaaf guwantii fayyadamaan jira sababni isaa jiini kun baay'eema tokko qorrela innumti biyya keessa tureyyuu hin himatachuu qorra harka nama kukkuta anammoo kana dheesinitti immoo hin danda'u waan qorrina gochaa jiru anumaa fi isatu beeka. Kanaaf hin guwantii fayyadame malee guwantii fayyadamtee malee jettee yoo na dandeessise hin fayyadame rakkoon qabu garuu akkasumarratti miti qorraaf baay'ee gaariidha. Achi qursii hojjedhee firfirii wayii bakka kana shaayii danfisee shaayii kana keessa nanaa'aatu jira. Nanaa'a beektu ijoolleen mana madaamii keessa jirtanii yookaan meenti jedhamu nanaan faayidaa baay'ee qaba. Ani shaayii baay'een jaalladha.
yeroo mana madaamii turee shaayinii waan hundumaa koo beela'ee quufee argadhee dhabee gaddii gammadee dabbarame bakka shaayittan dabarsaa jechuudha. Nanaa achiin booda bawarraatti nanaa baay'een jaalladha namaa inni nammeenti kan jedhu sarchii godhee googilii irratti itti arginaan hin aabee ogaa rabbii aabee gibbii keessa jira ammachi keessaa fuuneetu itti fayyadamnaa jechuudha shaayiif. Achiin booddee shaayii keenya dhugaa hasaa taphachaa cheessi gochaa qursii haala kanaatiin nyaachuutti jirra magaggeessuudhaa fi gara sa'aatii 2-3tti siiqee jira. Akkasuma deemaa jiranatti fakkaata. Lama taanii hafuun qabnu guyyaan irraa jaa darbee guyyaa torbaffaa guyyaatti waaqeffatan ture. Egaa waaqayyo haala hundumaa keessatti yoo beekaadha. Sababa mana keessattiin hafee siniin jechuu fi otoo qursii hojjetanii misaan gaatoomisaa hojjetanii iraanni gaa baay'ee bizii nama godha hojiini nama qabaatanillee dhabanillee gaa yaa waan manaatii abbuma isaa laallata kunoo gaa abbaan manaas kanatti kutani gaa warra abbaa warra sokkii gara cherchitti gaggeessii saboota immoo fiigoo immoo olan deebi'ee uffata miicuun qaba mana qulqulleessuun qaba rifeensa miiccachuun qaba maal gochuun qaba ayidoon maal akkan godhun beeku hojii baay'eetu jira kanani maqaan oofne ani immoo kunoo ol deebi'e. Maal gochuun qaba mani bakka kanatti mala kan godhun beeku. Achi wanta naa dhufte wayii akkuma sinuu beektan qibaatee manan kaawwadhan hojjetadheen rifeensa koo torbanitti yeroo miicu miicin duratti waan itti fayyadamu warri haaraa taatan gadi bu'aati ilaalaa viidiyoo laayikii sabiskiraabii godhaa maatii ta'a baay'ee isin fayyada yoo irraa barattan ta'e jechuudha. Achiin booddee kunoo gamataan haala kanaan bisbisseedhee jira guyyaan irratti miicu guyyaa 2 darbee kallee sanaan deemeen gaddammoo bishaantu bade sababa kanaaf guyyaa 2 darbee jira har'a naxxaaruun isaan oollee kunoo haala kanaatiin qibaatiitti dibaa masaajii godhee ergan qibaatii kanatti dibee booddee gara hojii kootti deebi'ee wayi mana qulqulleessu wayi uffaticha miidhu waan ta'etti deebi'ee booda misaanillee hojjechuun ni jira. Otoo nasuma jiru immoo bawarra deebi'anii dhufuunis waan jiru akka maal gootu isa booda haala kanaatiin qibaatii koo dibadhee masaajii godhee maal godhee xumuree booddee amma shaashii fi feestaalii digitti gochuutiin aga daqiiqaa 40 sa'aatii tokkoyyuu yoo ta'e hojii biraa hojjedhe isa booda ammas deebi'ee miicuu fi jechuudha aga dhumaatti viidiyoo isiniif waraabu yookiin immoo nan gabaabsa jechuudha shoortii kaatiin godha anatti isinittis akka hin heeranne isa kana laayikii sheerii godhaa akkasuma gaaffii yuutuubiin hubanii yuutuubii akkamitti banachuu dandeenya warri jettaan illee ni jirtani gaaffiin keessan baay'eetu jira isiniif an deddeebisaa jechuudha isin immoo akkan guyyaatti viidiyoo 2-3 illee isiniif viidiyoo barbaaddanii vaariyaalii viidiyootu murteessaadha waan ta'eef aguma isin bira qaqqabee laayik sheer gochuun warri immoo nu jajjabeessaa jirtan yaada keessan koomentii irratti hunda keessanuu wangootaan hunda baay'ee tokko galatuumaa ulfaadhaa isinin jaa kun ammoo feestaaliitti dheetiin jira daqiiqaa muraasa booda ofirraa miicaa bakka nagaa bakka gaarii tura.